Sinifa baay'atu hordoftoota Gizuutoo biyyoota fi biyyoota keessa akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u jirtu miti akka jirtan abdiin qaba egaa akkasuma chaanala keenya faaraa kan taatanii baga nagaan uftanii subscribe like gochuun gara maatii kootti dabalamaan isiniin jedha egaa akkuma beekamu isin gidduutii gara biyya galee isinirraa fagaadheetan jira har'a kuno gizuun kana fakkaatti isin gidduu keessanitti argameetan jira waaqayyoof galannaa ta'u kan jiru wal argaa isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taasiniin jaa keessumattuu ijoollee keenya biyyoota arabaa baay'een isin yaadee jira jechuun shakkiin qabu maaliifi bakka hamaattis bakka gaariittis isa biyya wajjin ala'ee wajjin guddadhe caala isin wajjiniin yeroon dabarsaa ture yeroon taa'ee yaadu baay'ee natti tola baay'ee sanatti dhaga'ama garuu biyya ormaatti nafanii waaqaaf galannaa ta'u kunoo nagaan gara maatii kootti galeetan jira nagaan baanii nagaan galuu wanti caalu tokkon jiru isinillee nagaan akka maatii keessan bira geessan abdiin qaba gaafa guyyaa yookaan karoora keessan xumurattanii egaa haalli nageenya biyyaa kana fakkaata xinnoo haalli neetworkii haalli wifi na rakkise isin gidduutii dhabameetan jira jechuun jaaladha maaliifi yeroo tokko waan nama mudatuun beekani nageenyumaan maatii koo bira ga'ullee haalli nageenya biyya keenya akkuma beekamu ijaan arguu miti gurraan dhaga'uunsaayyuu namatti hin tolu jechuudha waaqayyo immoo egaa guyyaa isaa eegee biyya keenya nagaa jaalalaan akka tasgabbeessu abdiin qaba egaa haala kana ilaalee viidiyoo akka garaa kootti hojjechuu hin dandeenye garuu kana booda jechuudha waaqayyo carraa naa laateeni viidiyootiin gidduu keessanitti argama jedheen abdii qaba haalli nageenya biyya keenya akkuma miidiyaa irratti argitan kana garuu haa ta'u malee wanti miidiyaa irratti argamu dabalata akkuma qabudha maaliifi akkuma amantii keessanitti gabaabumatti kadhannaa nama barbaachisa biyya keenya hundumaa fi kanaaf maasiniin jechuu barbaadeeni irraafamiinaa jechuu barbaadeeni maaliifi nagaama jechuu wayya malee har'a boru wanta rakkinaa wanta bakka gaddisiisaa odeessuun kuni bu'aan qabu yeroon akkas isiniin jedhu namatti dhagahamuu didee otoo hin taane waa'ee biyya keenyaaf callisnee akka amantaa keenyaatti kadhachuudha kan ta'e sila ta'e waan goonu tokko hin qabnu kanafeef nagaa kadhachuu bichaadha inna wanti ta'amu kanan isiniin jedha sagalee yoo isin jeeqe dhiifama maatii keessa taa'een viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef inna akkasan isiniin jedha kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Gizuutoo egaa maaliif viidiyootiin hin uftu akshinii tokko maaliif hin agarsiistu warri naan jettan yaada keessaniif galatooma kana booda garuu akka carraa fi haala argadheen isin gidduutti nan argama in abdii qaba haalli wifi akkuma beekamu mijeeffachuun qopheeffachuun nama barbaachisaadha qafoo isaa yoo biyya alaarraa fidattan iyyuu asitti masmarasaa jechuudha hammanii jechuudha asufee banadha jedhee karoorfadhee dhufee garuu ji'a lama taraana qabsiisan jechuudha ji'a lama booda wifi manaa jechuudha kanatti galfachuu dandeessu naan jedhani malee wifi kan harkatti qabatanii deeman sanas bitachuu dandeessu garuu irra caalaatti haala kaffaltii ji'a isaa irratti wal caala isa kanammoo hojii tokko hojjechuuf waa tokko murteeffatanii itti deemuun waanuma jirudha egaa akkasan isiniin jedha hordoftoota Gizuutoo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja turtina walii gootaniif guddaa galatoomaadha yaada jiruu fi wanta biyya keessa jiru walumaan daawwachaa dubbachaa adeemna gara fuula duraatitti egaa haga ammaa nagaatti jiraachuun iyyuu nagaatti yoo naga'uun iyyuu fedha waaqa taanaani yeroo muraasa jechuudha maatii dubbisuuf biyya galeen ture akkuma beekamu haalli wallaggaa baay'ee nageenyi wallaggaa namoonni wallaggaa taatanii akkamii haalli jireenyaa haalli biyya keenyaan jettani
akkuma ageessanidha. Garuu amma tasgabbiirra jira hamma tokko karaan konkolaataa takkan banamaa takkan cufamaa waan akkasiitu jira. Irra caalaa egaa maal goonaa miti kanafeef nagaa kadhachuu duwwaadha. Akkumaan dura dubbadhe kanaaf warri Wallaggaa taatanis achi teessanii sammuu keessan ofin hiphisiina gabaabumatti maal jechuu barbaadeeni dhiphatames yaadda'ames wanti ta'amu tokko hin jiru bakka hamma gaafa guyyaasaatti obsumaan eeguudha. Inna akkas isiniin jechuu barbaadeeni warri biyyoota garaagaraas hunduma keessaniif nagaan hawwa jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Karoora manaa baataniif kaayyoo manaa baataniif sammuu nagaatiin hojjettanii akka galtan isa kanadha abdiin koo hawwiin isinii qabus kana jabaadhaan isiniin jedhaa. Barriin darbaa barra akkasitti nafu namni sin darbaa barri sin darba kan ufuuf immoo nagaa hawwina hamma jiraanutti akkan isiniin jedhu nagaan koottaa isiniin jedha. Nagaan isiniif hawwa yeroo hunda. Inna akkasii viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedhaa ulfaadhaa.